Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu jiran jirtu isiniin jechaa har'a piraankii ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee piraankiin kunis maal jechuun keessan hin oolu mucaa tokko irratti piraankii dalaguuf hin deemnaa mucayyoon takka gurubbii walirratti hidheet mucayyoo takka waliin haasa'ee isii mari'achiisee raawwadheet isarratti piraankii dalaguu barbaade waan ta'eef itti meetiniin dhufe isiin maal jettiin si jaaladheetiniin jira sitti heerumaa ammumatti jechuun waan ati naan jettu amma deebisirraa barbaada jettiin taanii sirraa ka dhageenyu ta'a amma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha like share subscribe gochuun mee jabeessaa amma ni bilbilaa fi waan isaan jedhan immoo ka waliin ilaallu takka eeshi jedhaani in ta'u jedhaani inni waan inni deebiin kennuuf illee waan isin jettuun illee amma dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha mi amma irratti bilbilaa. بالبلاي في جرا هلا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف بقى دفتر نقول والله الحمد لله. أكملتي؟ مالي تليفون انكابت بقى يشوف سرتي على تنين توري قالوا تليفون أنا مرة انكابت تنسينا انكاست ما ده لقى سرتين سيا. لا يا بريدة كم نجاجر تاني من؟ والله الحمد لله أنا ليه نجاجر قالت ربي أكملتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جبت وين عجبني. والبرون بكم الوقت. والبرون بكم أنا ما برجع سكاني. نحن شاركين. طيب أنا أيه جنات الدرا. كنا نفضل يوم تقبلنا. يا داروا. Yaitu mana nis. أكاسي ما شاء الله ولا برنوت قاري إذنها تأم. وطنوك كيري. إيه والله إن شاء الله. كاجة شو نمني إرجاليت رفيت نينجر والقافتني أما ورما براني كل رقمال كبيتة. ये काय मत तू का Ayah, ini matani sih mereka. Belum apa si babade ture yumal gara silden si dawalan silking kasto. Nomor cufatta. Akka sisi babade ka. Ani simpe kulle ani yero masarati media amarat si arget enem baka sarwa qabame zara kabada. Media makan arat si arget na turte baka sarwa qabame sinega. Sinjalade. ما شاء الله مبروك عشيك ما شاء الله. نما لا بيجي يسوق وكم تسا ربي ولد سينفيده. ما شاء الله. يا؟ Namni mali wajah sama awal kawali pun. Aku mana foto yoke. Jalan
argitee yookaan immoo nam tokko kanuma shaayii bakka qabaayii namaatti tolee hin jaalata malee jalliseen fuudhuma kun jaaladha. Ani immoo akkati na fuutu barbaade kasin jaalladhe qaba akkasi jaalladhee jira. Jechuun jaalala hiriyyummaa yoo taate malee jaalala akkasii taasisee balaamaan illee hin jirru waan ta'eef jaalala isa fuudha fi heeruma. Ati amma na fuutamoo yoo ati dhugaa na fuudhin na fuutamoo na fuutu. Yoo ati na fuudhin takki yoo fakkiisa takki na fuudhu. Sille hin beeku jedhu garuu sille hin barre maqaa jalatti jennaan natti hin dandeenye. Ani hedduun sille hin beeku sagaleen jedhu naaf haarawa. Akkam maal jechuudha naan harkaa wade. Musa. Maal maa ta'uu wallaahi. Musa. Yaa'ii. Mashallah dah jechuun ka amma mucayyoo waan gara sin silkii maafi narraa kaasuu didde gara sin silkii narraa kaasuu didde si jaalladhee jira bakka akkamittiin kaasni namni dhuma bara. Kanaafuu wal barakaa'ee shooka barreeffama naa barreessitee saniin jedhu siin jedheetti barreessee jiru. Naaf hin deebi'e bilbiluu malee dhumatas. Annama hin beekne immoo akkam jedhu jala kaasu. Ani immoo kan telefoonii jedhan kaasu namni illee hin beeka waan ta'eef yaa barreeffama naa deebi'e ta'in qalsaduma dawwaa. Wanni viidiyoo sadee wal jedhu immoo maali? Itti bilbilaa tureedha. Musa. Ati amma jechuun ka dubartiin waan dubartiin nama gaafatte argitee kun dirqamaa ishee si jaalattee si erga jiraatte kanaaf ana amma jaalalisii irraa argitee irraa taqabbalee siin jedhaan. Maal jechuun maali hayya jechuun ati nama qaafachiisin kaati maali isiinu yoo jaalalisitti ibsattee siin hin jirtii miti kanaaf dubartiin nama gaafattu dubartiin nama gaafachuun sababa kan kee hojjeef ture maal taate fayyaan qabdu. Ani jechuun haadha warra qabaa. Bakka haadha warra qabaachuu amma duriidhaa bakka ana fuudhii ani jaalala sirraa na qabee an sirraa qabamee jira ayyoo sitti nuulumin akka of ajjeesu beeku. Ana jechuun anaa jecha hin ajjeesin anillee diyaagillee hin beeku asillee na argitee hin taa'u kanaa fi miidiyaa irratti argite malee waan amala kiyya hin beektu akkaataa kiyya hin beektu wanni isinlee nafsee keessi baasee hin jiru jedhu. Isiin akkanumatti ilaaltee si jaalatte amma Musa jechuun ati kasi jedhaati hin jiru akkanumatti ilaaltee si jaalatte isiin. Bakka si jaalladhee bakka akkanumatti miidiyaa irratti si jaalladhee. Waan kun taaree kuma waan hundamaa jalagee argitee biraan kireetti namni isaan yeroo waan adda addaa yoo godhattiise malee wanti biraa maalinni waan hunda jechuudha. Kanumarratti jechuun isiin amma kanumarratti ilaaltee si jaalattee namni beektaa gocha namaa haasawa namaati irratti wanni namarraa jaalatu waa hedduu namarraa jaalatu waan ta'eef amma isiin barsiiftee jirteeyyu amma filannoo sii kennite takka of ajjeesaa takka immoo argitee sitti heerumuu qabaa jaartii takkaa miti kudhan illee yoo qabaa sitti heerumuu qabaa jetti kanaaf ati amma jaalallisii irraa fudhadhuutii yoo haasoftan illee argitee booda keessan haasoftan waan ta'eef telefoon irraa kaasiti kanaaf amma dhageette ka. Haadha warra qabaa haadha warra jala qabaa. Haadha warra takka dhiisina dhiidama qabaatanii bakka sitti meeshaa waraanni haadha warra takka qabaatu dhiisi dhiidama qabaatan siin dhiisu bakka ana fuudhi yoo sana fuudhin biqilaa keetiin akka nafseeti Laa kanaaf dhaabe jechuun ani tattaasaa jira tattaasaa jiru maal jettanii na jechuun guruppii ati turee fidaati. Jechuun ani guruppi beektaa. Maal jechuun waan jettu maaltu jira maa shari'aan haqa fuullee si ayyamaa ergaa ishiin si jaalatte wayi waan isin waliin qabdan illee hin beeku waan isin waliin haasoftan hin beeku waan ta'eef
Ani jaalladhe anis jaalladhee jira. Si jaaladhee jireette hedduu qabdi reesiif jecha maal taatetti? Jaalala namaaf hin beektu. Duisin jedhuuni yaani jechuu anaa jechallee waan hedduutu hin jiru kanaaf moo guyyaan kee ga'utti rabbi sin ajjeesu anaaf jechallee waan uffanni istuuf tokko hin jirudha. Kanaaf isin sababa kan keetii si jettee jirti bara. Amma zaakatti sheekatti bilbileen taasifadha. Dhagaa jirtaan si fuudhuu miti si ijaaratan jiru sin beeku. Diikku fi gurraatitti addaan beekamu maaliif si jaalladha? Isiin si jaalattee jirti akkam goota duuba dubartii jechuun si jaaladhee erga namaan jette dhiisuun salphina maal taateeti? Ati mataan si nagaa jira fayyaan qabdu maal taate? Ani fayyaa qaba maal jechuun wanna ergisiin ina dubartiin nama gaafattu ergisiin si gaafatteetiin hin jetti abaddan dirqama fuudhuu qabdatti shari'allee si hayyamu akkam? Dirqama jechuun yoo isin yaaddanillee dirqama jaaladheetiin fuudhuu qaba. Dirqama fuudhuu. Jaalladhee jira si jaalladhee jira. Isiin dubartiidha bara. Jaalladhee bakka mikinaata keessan akka lubbuun egaa isinillee akka lubbuun tiyya mikinaata isaatiin baatu. Kanaafuu dhageette isiniin jirta. Mikinaata isaatiin duute. Dhagaye ka. An jechuun bakka illee nan balleessin jedhe akkanallee jettanii ani immoo haadha warraaf jalaa qaba sin jedhee jira isiin biraallee ilaaluu hin barbaadu si hin fedhus jechuullee iddoo jaalallee hin qabu. Kanaafuyyuu isiin yoo ati nan fuudhin of ajjeesaa jetti maal goota duuba? Kanaafuu waan anaaf jecha of ajjeeftu jechuudha. Yoo mucattiin yoo ani dure akka bakka mikinaata isaatiin of ajjeese akka uummanni mul'atu bakka yoo ammaa duute jedhanii si'a mikinaata isaatiin of ajjeeste bakka mikinaata keetiin of ajjeesaa deemamu. Argitee yoo sababaa waan biraa qabaatin inni fakkeessa diniini maqaan balleessu deemte an jechuun waan argitee isii beekullee hin jiru waan isiin irraa beektullee hin jiru waan isiin na beektullee hin jirudha. Kanaaf amma Musa 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 Berang istirahat dan ya bawa katil dulu. Kita yongi di situ ya boleh tu. Berang kita. Berang istirahat dah. Wallahi berang kita male. Dugamit safud asina kami sigafat. Safud aja ya kami sigafat di sini. Ta'u jechuun ta'ullee maasii fakkaate gadaan jijjiiramuu qofa osoo hin taane kabajalleen deebiitii immoo argitee mi'alleen yoo inni gaafate isii osoo jaalatteellee akkaataa isa ofitti dhiyeessituun tooftaa qabaachuu qabdi malee achi baatetti isiin gaafachuun agas mara jechuun mi'aan qabu maaliif yoo achumarraa isarraa dhufte bultii isaanii keessatti illee mi'aa qabdi yookiin immoo walilleen jaalallee yeroo dheeraa turuudhaaf yoo inni dhiibseefitiin immoo jaalalli isaanii lamaa walitti dhufe akkasitti tolaa siin jedha ati amma biraan keessatti dalaynee dhiifama siin jedha. Dhiifama guddaa. Alaa jechuun biraan jedha maal ta'uu qabu garuu wanti akkanaa kun jechuudha yeroo baay'ee biyyoota garaagaraa keessatti waan miidiyaa adda addaa biratti dhagahamatiin argamas waan dhagahamus wanni akkanaa kun immoo safuudha waan ta'eef Oromoon safuu qaba waan ta'eef wanni akkanaa kun hojjechamee baay'ee nama tolaa kanaafuu adda biraan jedha dhiisee jiraan dhiifama isinii godhee jira ani jechuun dura faayee naaree jedhullee jechuun maal jechuun akkanaa qophaa. Akkasi gaa ta'uu qaba. Ta'uu qabaa mirii ani ibidda jala tuquu qaba moo akkam? Ayyee galatoomi daawwattoota noo maal jettaan mee? Daawwattoota illee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi daawwattoota jedharre kanaaf tuuf irra jirtu washamaa qabuudha. Bagaan jiraatanii warroonni argitee
channel kun harawata subscribe patakidin jahayat kari chango dati share like goddo ne rakatna isa ko de jira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bayna jantura ayye dugal tomi ifam nugulu ke tv Sumayya atille chune sillachu yero kesan arsa gotani asrati na dhufu kesani fiddu gala toma sinin jeda akasi Sumayya atille gala tomi ayye okay kabiyamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf pirankii ajaa'iba Muusaa irratti dalaneetiniin jirra argitanii mciyoon akkanatti ol dhaabdetiniin isa ammumatti yoo wanni kun kan taane taate an lubbuutti yarra baay'atteeni pirankii ajaa'iba irratti dalaneetiniin jirra hedduu namatti tola maashaallaadha akkasii isiniin jedha pirankii keenya nu milkaa'e kabiyamtoota fi daawwattoota kiyya hamma viidiyoo ibaatti walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu